Ashama kam jirtu daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork kun qophii keenya idilee Odeessaaleedha. Odeessaalee keenya har'aatiin egaa dhimmoota jajjaboo hedduu qabannee dhihaannee jirra. Odeeffannoowwan gaggabaaboo ni qabna. Darbees immoo dhimmoonni bal'inaan ilaallu ni jiraatu. Mee odeeffannoowwan gaggabaabaa ana bira jiran keessaa kan akka beela baaleetiin wanti wal qabatu ni jira. Labsi yeroo muddamaatiin wanti wal qabatus ni jira. Mee isinis wantoota afaan kaasaati Abrahaamii fi Guyyooni gara marii keenyaatti ceena. Yaa manni murtii federaalaa Alaamroot Kamaal shakkamtuu jalqabaa Afreessoo jedhaniini ijjecha Haacaaluu Hundeessaa keessa qabdanii naannoo waggaa tokkoof gadhiisanii baasanii uummatumsoo buuf tursan waabii birrii komishiniitiin gallakkisanii jiranii sun illee irra dubban. Odeeffannoo gabaabaa gara jalqabaa irratti kaafnu keessaa kabiraa manni lubummaa waliigalaa Itoophiyaa ka Bataskaana Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa waajjira isaa kutaa qabeenyaa keessatti rasaasii 1,800 qabamee jira ka jedhu poolisiin ibseeti jira sanas gabaabsinee hin kaafna jechuudha. Gama kan biraatiin hidhaan eenyummaa giddugala godhate yeroo ammaa Finfinnee fi magaalota Itoophiyaa kanneen biroo keessatti garmalee babal'ateeti kan jiru kanarratti gama Komishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaatiin akkasumas immoo Komishinii Olaanaa Dhaabbata Mootummoota Gamtoomaniitiin dhaabbatumti mootummoota gamtoomanii gama barreessaa olaanaa isaatiin mootummaan Noorweey wantoonni jedhanii jiru dhimmoota kanneen bal'inaan ni ilaalla wanni itti dabalu kan biraan. Kabiraa dhiibbaa mootummaan Ameerikaa waraana Itoophiyaa ilaalchisee gochaa jiru keessumaa daawwannaa Secretary of State ministeera haajaa alaa Ameerikaa gara Keeniyaa fi biyyoota Afrikaa akka Senegaalii fi Naayijeeriyaatti gochaa jiran irratti dubbannaa gara keessaatti dhimmuma atakaaroo siyaasa Itoophiyaa wajjin wal qabatu dhimmoota biroo hin kaafna kana keessa tokko kaampii bilchiginnaa fi aktiivistoota bilchiginnaa keessaa dubbii araara jedhamu ka Oromoo walitti araaramuu qaba jedhamu deddeemaa jira waan kun maal jechuu akka ta'e illee dubban. Kan maleellee waraanii kaab Itoophiyaa jalqab kaab callaa miti guutuu Itoophiyaa jalqab jabaatee itti fufee jira waraan kanaan jiddugalees kib lix dabalatee kutaa lakkakaati waraanii bilisummaa Oromoo dura dhiibuu jira naannoo hedduullee qabatee jira aanaaleen hedduun mootummaa harkabaanii waraan bilisummaa Oromootiin buluu jiranii kaab biyyattiitiin waraanii bilisummaa Oromootiif humnittis Tigraay dura dhiibuu jira magaal Finfinnee irraa kiiloomeetira muraasa. Magaala irratti argamtu naannoo Shawaroobiititti muu jiranii asirran dubbin kanaan wal qabatee dhaabbileen idil addunyaa dhaabbileen imbaasiiwwan adda addaa biyyooti gugurdoon uummata isaaniitiin baqadha jechuu jiranii dhootan akkuma qabannutti Ameerikaan dubbiin jabaachuu jirtu uummata keecuufti baqadhaa itti turte UK illeen akkasuma uummata isii baasuuf odeeffannoo dabrirratti himne turre as Keeniyaa loltoota 100 tokko caaltu qubachiiftee jirti amma immoo United States yookaan Ameerikaa irraa Federal Aviation Administration warreedha yookaan bulchiinsi aviation Federal Ameerikaa Itoophiyaa keessatti haleellaan xuyyuur irra godhamuu waan danda'uuf bultii dhiyoo keessatti loltooti naannoo magaalaa marsanii naan dubbii waan jabaattu dafaa baqadhaa jechuu jirti talli raasoma. Daandiin yookaan buufanni xiyyaaraa booleellee balaa jala jiraachuu kanuma wal qabatee wanti ka'ee ni jira. Egaa odeessaaleen keenya sa'aatii tokkoof kan isin waliin turu akkaatuma yeroo nu ga'een dhimmoota kanneen isa kaan gaggabaabsinee kaanis bal'isnee kan waliin ilaallu ta'a. Ani Yuhun Ingidaati Guyyoo Waariyoo fi Abrahaam Birruu na waliin jiru isinis hanga xumura qophii keenyaatti nu faana taasisanii jenna. Dhimma jalqabaatiin itti kaayyanna. Dhimmi jalqabaa dhimma yeroo namaaf hin laanne hongee baaleetti mudatee jirudha. Baaleen keessumaa aanaaleen gammoojjii godina Baalee gara bahaa jiran jechuudha. Baalee bahaa jalatti aanaaleen argaman kanneen akka Sawweenaa, Laga Hidhaa, Daawwee Sarar, Daawwee Qaachan, Raayituu, Beeltuu jedhaman hedduuni yeroo ammaa hongee hamaadhaan hubamanii jiraachuu kanan duras oduudhaanis odeessaaleedhaanis wanti hawaasa keenya biraan geenye ni jira. Beelli kun yookaan hongeen gara beelaatti deemaa jiru kun amma immoo akkaan hammaatee jiraachuudha. Hawaasni keessumaa aanaalee akka Daawwee Qaachan faa keessaa Daawwee Sarar faa Laga Hidhaa gurraa dhaamolee keessaa faa horsiifatee bultoonni horiin isaanii harkatti dhumtee rakkoo guddaa keessa jiraachuudha kan isaanii kaasuu irratti argamanii. Rakkoon kun egaa namarra darbee horiirra darbee namattis cehaa jiraachuudha wanti ka'aa jiru barattoonni sababa kanaatiin barnoota isaanii adda kutuudhaaf dirqamaniiru hawaasni horiin harkatti dhumtee ishee hafte qabatee gara aanaalee baddaa godina Baaleetti godaanaa jiraachuusaadha oduu keenyaanis kan daawwattoota keenya biraan ga'aa turre egaa dhimmi kun akkaan hammaatee haalaan yaaddessaa ta'ee itti fufee jira.
ragaan kana jedhamu jechuun nama haganatu beela jala jira yookaan horii haganatu jalaa dhume wanti jedhamu gama mootummaatiin wanti ibsamaa jiru hin jiru. Gargaarsi deeggarsi gama mootummaatiin kennamaa jiru illee hin jiru. Odeeffannoon dursaa hawaasa kanaaf kenname hin jiru. Of eeggannoon yookaan akeekkachiisni dursee taasifame hin jiru. Sababa kanaatiin hawaasni gatii hamaadha kan inni kaffalaa jiru, gatii guddaadha kan inni kaffalaa jiru. Balaa kana qolachuudhaaf tarii gama dhalattoota sabichaatiin yaaliin taasifamaa jiru ni jira. Gama Ustaaz Raayyaa Bamacaa fa'iin akkasumas namoota biroodhaan dhuunfaadhaanis gareedhaanis uummanni keenya wal ta'ee hongee hawaasa Baalee dararaa jiru kana qolachuudhaaf yaalii taasisaa jira. Yaaliin taasifamaa jiru kun itti haafufuu haa ariifatu, hawaasni rakkoo hamaa keessa jira jechuu barbaanna. Gara dhimmoota birootti. Dhimmoota birootiin yoo ni ulfaadhi labsii yeroo muddamaa godhanii labsii yeroo muddama biyyaatiif labsii yeroo muddama paartiiti akkuma filannoo Itoophiyaa yeroo dabre godhan hirannoo jedhe labsii yeroo muddama tallee beekamtiin kennuuf kireeditiin kennuuf labsii yeroo muddama biyyatti yookaan Itoophiyaa don ta'e labsii yeroo muddama sirni bulchiinsa biltsiginnaati jedhe fudhadha. Sirni biltsiginnaa guutuurraa labsii yeroo muddama jedhe uummata gaaga'uu jira, uummata hidhuu jira, uummata jeesuu jira, uummata gaargalchuu jira jechuudha. Labsii yeroo muddama kanaan duula mootummaa deemta, mootummaan gaachan sirna jedhee yookaan qayyee gachuu qabda, maani godhuu qabda jedhee qawwee namatti jedhee warra qawwee qabammoo qawwee sarara fuudhee erguu jira. Ujiin jalqaba ujiin mootummaan hojjechuu qaba, mootummaa jechuu danda'uu fi seera kabachiisuu qaba, seera hojiirra oolchuu qaba, seera baasuu qaba jechuudha. Sadeenu guutuu hin dandeenye sadarkaa mootummaan guutuu jechuudha. Seera bayi cabsuu jira, seera hojiirra oolchuu dadhabee uummata gaaga'uu jira, itti gaafatan fudhate tolchuu dadhabee uummati qiyaamaa kee jira jechuudha. Sun keessa dargaggeessi kamuu waraanatti qabamee ergamuu danda'a. Duula gaardii bultaa Finfinnee fa'aa Oromiyaa fa'aa keessa gaardii bultaa waan kanaan wal qabatee waan gargaraa jedhame waan hedduu jedhame namoota kumaatamaan miiliyoonaan hidhamuu jiran miiliyoona iyyuu caaluu danda'a Itoophiyaa keessa nama hedduutti hin jiru malee kumaan laakkaa hin dandeenyu. Labsi kanaan wal qabatee waan hedduu jedhame guyyaa sadiin dur yookaan guyyaa sadii afurillee hin caaltu torbaanum kan keessa mootummaan naannoo Oromiyaa labsitan keessa kaarviyu Saati malee konkolaataan hin socho'u manneen hoteelii adda addaa manneen nyaata dhugaatii tokkolleen hin hojjetanii jedha ajaji dabarsa jira. Guyyaa shan keessatti ammoo as deebisanii guyyaa lamayyuu hin guunne guyyaa lama keessatti ammoo deebi'anii waan cumni sun cufaayyuu kaamneedhaan hangisa tokko na ajaa'ibti. Gis tokko na humbiyya. Uggura lama kaasanii uggurri lamaan ka'e kun sochii namootaa fi sochii konkolaatota kan daangessuudha. Sabab isaa immoo Oromiyaan giddugala biizinasiiti, giddugala daldalaati akka biyyaatti jedhanii kun dhugaadha. Garuu mootummaan naannoo Oromiyaa kanan beeku gara jalqabaa irratti kan jedhu gaafii guddooni. Yeroo baay'ee hojiin mootummaa naannoo Oromiyaa akkuma waliigalaatti biyyitti jirtu hojii tibba duuddee jennaan gara keenya ammaa instinctively jechuun intelligensii kan hin qabne, kan xiinxala hin qabne, karoora tokkollee hin qabne, lafumaa ka'anii hirriibaa ka'anii waan labsan fakkaata. Childish politics Abraham waan kan irratti biyyatti eegi institution hin qabne. Institution eegi kufee yaada namaatiin bii bulchuu hin dandeettu. Plan strategy barataan laafaan barataan dadhabaan maal godhe yeroo tokko qamma'uu ta'uu danda'a, dhugaa ta'uu danda'a, hojii seenaa. Irra baddi beeta dubbiin irra baddee akka itti bulchu wallaalaa akka godhi wallaalaa jechuudha. Bilisignaan machoofti hin beennu qaamti hin beennu uummata konfiis godhuu jirtee fudhadha. Guyyaa lamaan dura konkolaataan tokkolleen sa'aatii hagana kaasee galgal sa'aatii lama sa'aatii 11 wanni tokkolleen hin jirtu. Guyyaa lamaan duuba ammas deebi'anii waan jensu yaaqaan. Uummata taphatti warri kun uummata taphata. Si saalfachiiftu odeeffannoon gam xiyyaan jirta kana kun ammoo ceera salphina. Warri kun ammas gadi ba'ee ibsa kennu. Ilmi namaa waa hidhee gaafachuu qaba. Ilmi namaa waan itti himan tokko fakkeenya dubbiima ta'uu danda'a, ballangaa ta'uu danda'a, koominikeeshinii ta'uu danda'a. Yoo waan kan gadi ba'e dubbadhedhanii gadi ba'ee dubbachuu qofa hin ta'in maaliif dubbadhaa jedhoo gaafachuu hin danda'in ilmi namaa bineensallee keessa. Jaldeessi gaara sammuu guddoo qaba. Loonillee gadennee irrenna Itoophiyaan sadarkaa kan gubbaa jirti Abrahaam gara kan kee dabre. Ayyee odeeffannoo gabaabaa kabiraa har'a faanaan waaree booda baaseen magaalaa Finfinnee naannoo 4 kiiloo jedhamee beekamutti waajjira olaanaa mana lubummaa waliigalaa Bataskaan Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa keessatti rasaasa 1,800 kutaa qabeenyaa kutaa bulchiinsa qabeenyaa beeta kinatii keessatti rasaasaan kana baay'atu arginee jirra jedhanii jiranii. Rasaasni kun immoo sakatta'iinsaan kan argame yoo ta'u rasaasni 1,363 kan bireenii yoo ta'u 493 kan shugguxiiti. Akkanumallee sanduuqi kaaznaan ka shugguxii fi kan kilaashiidhaa mana amantaa kana keessatti argamu
faanaan sa'aatii booda baasee jira. Hedduun si kofalchiisa sababa kanaan immoo kutaa qabeenya keessatti namni tokko to'annoo jala oolee jira jedha oduu faanaa hojii wal qabateeti. Egaa hojiin kun hojii tarkaanfiin kun tarkaanfii labsii yeroo muddamaa mootummaan Itoophiyaadhaa labsii hordofeeti kan sakatta'insi manneenii fi dhaabbilee garaagaraa keessatti godhamaa jira. San hordofeet namni amma gillasab jedha namni dhuunfaan sakatta'insa kanaan to'annoo jala oole yookaan juuntaa ta'a. Most probably juuntaa ta'a malee shaneen naannoo sana baay'ee jirtu. Irsii buusa jechuun kunini istiraatejii. Nami ammaan tanaa nami ammaan tan nami waggaa 27 dabre heddala cufti qumaari opidiyoo qumaari wayyaanii irra dhuftu hin beeka geessi godhuun dadhaban. Kan walamaaf tolchan jedhe yaada lamaan keessaa lamaan iyyuu gabaabsira dubbadha yoo ni kenna. Ka jalqaba maaliif kan tolchan? Mana amantaa ortodoksii keessaa namni nyaachuu fedhan qaban. Most probably this is strategy waan kan hojjetuu fi mammarii ortodoksii keessa namni jeesuu barbaadan waan qabaniif kanaaf kan irratti xiyyeeffatan. Kalammeessoo hojiin tun kan tolfamtee maal seeta? Uummata Itoophiyaa karaa adda addaatiin walitti buusanii danda'an cuf deemanii jiran. Muslimaaf Kiristaan waliin dha'uuf maaliif waliin dha'uuf sabaaf sablammii waliin dha'uuf waan cuf fixatanii naannam carraan dhuma maal godhan seeta? Man amantaa ortodoksii keessatti qe'ama buusuu barbaadaniiti jechuudha. Kunan waraan amantaa within Orthodox, Kristaan Amaaraatiif, Kristaan Tigree, Kristaan Oromootiif, Kristaan sabi biraa waliin balleessuuf kan tolchanii kun qumaari doote dhiiseedhaan. Egaa wantichi xaqilaa beeta kanatii bakka jedhamu 4 kiilootti kan argamu naannoo tariigaa paatriyaarkichi faa jiran sanaanis kan wal qabatu ta'uu wal qabate shakkiin keessanis qabatamaa ta'uu danda'a. Inuma gabaasa faanaa faarraa argitan yoo ta'e TPLF wajjin wal qabsiisaa jiru juuntaa kan jettaniin kana sanaan wal qabsiisaati kan isaan jiranii itti aanee waan ta'u hordofnee gaamee inuma duuka buuna gara dhimma gabaabsinee ilaallu kan birootti haa ceenu dhimmi gabaabsinee ilaallu inni kan biraani dhimma shakkamtuu ajjeechaa Haacaaluu Hundeessaa kallattiidhaan raawwatteetti yookaan raawwachiifteetti yookaan keessa qooda qabdi jechuudhaan uummanni Oromoo amanu kan mana hidhaa jirti jedhamee yaadamu tareegaa mana hidhaa haala jiraachuus dandeessi wanti nuti beeknu hin jiru dhimma Laamroot Kamaaliin wal qabatudha. Dhimma Laamroot Kamaaliin wal qabatu irratti maatiin Haacaaluu uummanni Oromoo shakkiin inni qabu shakkii guddaadha. Namni kun kallattiidhaanis alkallattiidhaanis ajjeechaa Haacaaluu Hundeessaa keessaa harka qabdi jedheeti kan amanu uummanni Oromoo manneen murtii biyyattii kan sirni aangoorra jiru kallattiidhumaan hoogganu jechuun ni danda'ama yeroo garagaraatti namni kun bilisa nama kana irratti ragaan arganne jechuudhaan nama kana bilisa baasuudhaaf yaaliin inni taasisaa ture inni beekama. Har'a egaa manni murtii federaalaa wabii qarshii 500,000tiin namni kun mana hidhaati akka isheen baatu murteessee jira. Dhimmi kun baay'ee waan qaanfachiisaadha jechuuf illee waan si dandeessisudha. Maal seeta yeroon ingida Abrahaam ennu Haacaaluu Hundeessaa sirna nyaatee jennee armaan dura agbeen dubbanne jira. Warri nu amantan Oromoon dhuga gartanii amantan we are very proud, we are very glad. Warri ammoo amanuu dadhabdan kiniin taatee afaan tisaniin cobsinu in amantan. Practically dhugaan Haacaaluu yookaan baatee Haacaaluun dhiigi isaa yookaan gumaan isaa ba'a. Yookaan dhugaan Haacaaluu haftee biyyittii Itoophiyaa dhamti diigamti. Kallamaan sadarkaan isiin gubbaa jirtu. Haqee Haacaaluu faan Itoophiyaa juntaan diiguutti hin jiru. Shaneen diiguutti hin jirtu. Nu diiguutti hin jiru. Itoophiyaa wanni diiguu jiru haqa qulqulloo taate dhiigu qulqullichaate. Haacaaluu qofaa miti. Du'a Haacaaluu hordofee nama gamit dhumate. Warri sun cufaaf warri itti gaafatam maal jedhani the death is quiet. Lubbuu balleessitoota mootummaan Abiyyi Ahmad bobbaase jechuudha. Haacaaluu Hundeessaa obviously beekama jechuudha. Killer squadin ijjeefam. Killer squadin ijjeefsun diraaman taphatin hin qabdu jechuudha. Diraama sun keessa akkuma Haacaaluu ijjeessanii namni sammuu qabcuufte haa hubatee Adaanech Abeebee gad baatee xilaa'uun yaamu maqaa yaamuu dadhabdee xilaa'ee waamii xilaa'uun yaamii xilaa'uun maanii jettee laf gargalchaa sobaa oolte jechuudha. Dhugaan Haacaaluu guyya sun rabbitti akkana harka afaan micciiree afaanii fuudha ture. Ammallee dhugaan Haacaaluu hin dhokattu jechuudha. Yoo baate gumaan isaan ba'a. Ba'uu baannaan biisuun balleessiti jechuudha. Diraama warri ammoo gadiin ba'u ebel gadhiibne maatii dubbate maatii caalan beene intala irra murteessuu hin danda'u garuu dhuga fulasiin jirtu maatii yaayyoo agartee jechuudha. Abbaan Haacaaluu Hundeessaa dubbatee ture eebbisiidaa Haacaaluu kan yuunivarsiitiin Amboo goot gubbaatti kan Hundeessaa Boonsaa dubbatee jira. Jaartiin isaa immoo gaafa siidiin isaa eebbifamtu dubbatee jira. Obboleessi isaa Siisaa Hundeessaa dubbatee jira jechuudha. Kun waan uummata dubbata waan ammoo maatiin illee hin qabu hum tokkin qabaa jechuudha. Mootummaan Abiyyi Ahmad dhugaa Haacaaluu urteette awwaaluu dandeetta sobuu dandeetta kijibuu dandeetta
sinyaatti fagoon jirtu qabadhi dabree Abrahaam. Kanumarratti gabaabsee yaada koo kennuudhaaf nama sangaa keeyate wajjin sangaa barbaaduuti jedhanii ibsa waan akka kanaa basically ajjechaan Hacaaluu ajjecha siyaasaa akka ta'e irra deddeebinamuu kaasa turree namni waa'ee siyaasa Itoophiyaa itti dhiyeenyaan beekullee waanuma sirriitti understand gochuu hubachuu danda'udha. Suni maaltu ka'umsa kan jedhuuf ajjecha Hacaaluu hordofee mesaappii siyaasaa Itoophiyaa keessatti uumame bu'uura godhatanii ilaaluun baay'ee salphaa. Namni kun beekumsa siyaasaa hayyummaa siyaasaa guddaas hin gaafatu. Hacaaluun ajjeefamuu hordofee mootummaan waan baay'ee godhe biyya san keessatti. Miidiyaa OMN cufsiisee namoota Oromoo biratti dhageettii qaban namoota siyaasa beekamoo hidhee even amma sadarkaa amma irra jirrutti suuraa Hacaaluu tiishartii ofirraa qabdu uffattee sadarkaa deemuu hin dandeenyetti magaala keessa konkolaataa kee irratti istiikarii suuraa Hacaaluu mul'isu godhattee deemuun sadarkaa itti yakka ta'etti mul'ataa waan jirudha. Kabiraa immoo maatii dabalatee miidiyaa dabalatee namooti dhaddacha isaarratti akka hin hirmaanne dhorkamaa turanii waggaadhuma inni ajjeefametti immoo sagantaa yaadannoo Hacaaluuf hundeessaa namni qopheesse irratti waa'illan isaa fi maatiin qopheessan irratti namooti 400 caalan akka hin hirmaanne mootummaan godhee ture jechuudha. Kun hundumaa walitti dabaltee olaaltu ajjechaan nama qaalii kanaa ajjecha siyaasaa akka ta'ee fi mootummaan immoo ajjecha Hacaaluu hundeessaa dantaa siyaasaatiif oolfatee akka jiru clearly waan namni hunduu beekuu danda'udha. Itoophiyaan isa booda maal taatedha amma gaafii guddaan. Itoophiyaan nama kana dhabdee booda gaduma deemte. Itoophiyaa ol jettuun agarre jechuudha. Dhugaa nama kanaa dhugaa nama Oromoo dhugaa qulqulloota biyya sanaatu Itoophiyaa gadhoofe jechuudha. Kanaaf ani warra kanarraa Hacaaluu hin eegu. Anytime warri kun akka Hacaaluu baasee si yaadu inni iyyuu dubbateera. Warri ajjeese amma gadaayoos lafilri maayii qarbuu ka'oona. Lafti maayii qarbuu ka'oona jedhee dubbatee ture yeroo tokko. Warri nama ajjeesan warri haqa namaa dabsan yoo haqaaf hin dhiyaanne biyya hin jirtu haqillee hin jiru. Institution Itoophiyaa keessallee yaa kufee jechuudha. Egaa wanti xiqqoo ishee nama tokko tarii uummata Oromoodhaaf tuffiin isaan qaban hagamii wannoonni jechisiisan tokko murtoodhuma kanaan wal qabate amma silas jara kanarraa haqa hin eegnu beekamaadha. Uummanni Oromoos haqa hin eegu. Oppiidiyoonni yakkamaa ishee tooftaadhaan jalaa miliqfachaa jirti fakkaata yeroo lafti irratti bari'ee jennaan xiqqoo ishee wanti nama tuqu namuma akkanumaan karaarraa qabdee mana hidhaatti darartee nama sanarraa gaafa yakka ittiin himattu dhabdu wabii birrii 20 30 faa gaafatteeti kan gadhiisaa jirtu. Oppiidiyoon yeroo ammaa sirni aangoo irra jiru nama sadarkaa kanatti ajjeecha Hacaaluudhaan lakkoofsa tokkoffaa shakkamtuu taate mana hidhaa jirti jedhamtu wabii birrii 5,000tiin gadi lakkisuu fi murteessuun isaanii murtoo qaanfachiisaadha. Tarii dhimmoota birootti yoo yaa cawun dura taccala dubbadha yoo daqiiqa tokko naa kennite wannan jechuu barbaadan mallee uummata Oromoo sadarkaa kanatti tuffachuu Oppiidiyoon adunu tuffachuu baattee Hacaaluu hundeessaa ijjeeftee nutti hin qoossi turte jechuudha. Tuffiin Oppiidiyoo tuffii adoon ta'ini Oppiidiyoon waan Oromoo irratti hojjettetti fakkaata beektaa. Oromoo fixxee gaazii itti firfirsitee fixxee obbaasuu hin dandeetti malee karoorii warra sunii jechuudha. Istiraatejii warra dookumantarii Aljaziiraa keessatti power in the people waan jedha daawwadha. Deezi squad trainingi kennaniif warroota keessumas durii warra dhiyaa kanaan ga'abiillee waan walitti dhiyaatuu fi namoota ideoloojii mootummaa sun qabatee jalqabe mormii qaban waliin dhabini lubbu balleessitoota ramadan jechuudha. Lubbu balleessitu amma Oromiyaa keessatti Finfinnee keessatti agabiyyaa amma dhufe nama gamii dhumati. Qondaaltoti olaanaa maqaa qaban tokko haqee warra hin baane jechuudha. Namoota isaanii riskii ta'an kan karaa warra gubbaa dhaabatu cufayyuu karaa sunii maal godhan eliminate godhanii diraama hojjechaa turanii jechuudha. Unfortunately biyyoota Afrikaatiin dhuftee hedduun isiin hojjette. Agabii Ahmadi garuu salphattee hin beektu jechuudha. Deezi squadii warraallee rabbiin fudhatamu dhowwee jechuudha. Fudhatamu dhowwee jechuudha. Amma wanni guddoon guyyaa hin jirtu. Uummati Oromoo Hacaaluu faddu'ee een fajjeessanii ammaaf si fakkaachuu dhabuu dandeetti. Garuu hundumaan keenya waan dhodhooftuuf haqa Hacaaluu qofaa miti. Haqa ilmaan namaatiif dhugaa Oromootiif wanni nu gaafannuuf sunu dhugaan Oromoo waaqa waliin jira hin baate fagoon jirtu. Gaafa isiin baatammoo walumaan irgi qiinne qofallaa jechuudha numa. Dhugaan Hacaaluus dhugaan Oromoos ooltee bulti malee akka isheen baatu shakkii hin qabnu. Har'a abbaan fedhe bilisa wal haa godhu ebelu bilisaa jedhu ebelu bilisa ba'eera ebelus haa gadhiisu haa hiikus haa hiikamusi
rakkoo miti guyyaa tokko inuma ba'a jenneeti kan abdannu gara dhimma ichaanuutti ceenaa dhimma ichaanu labsii yeroo muddamaa labsame kanaa wal qabatee addatti dhalattoonni Tigraay fi dhalattoonni Oromoo gaaga'amaati kan isaan jiranii kumaatamaan qabamanii hidhamaati kan isaanii jiranii dhalattoonni Tigraay sababa eenyummaa isaaniitiin sababa Tigree ta'anii yookaan Tagaaruu ta'aniin dhalattoonni Oromoo immoo bakka dhaloota isaaniitiin ilaalcha siyaasaa isaaniitiin addatti fo'amanii yeroo amma sadarkaa olaanaadhaan gaaga'amaa jiru manneen hidhaa sirna aangoo irra jiru kanaatti jechuudha. Dhimmi dhalattoota Oromoo bifa kanaan hidhaatti guuramanii jiranii ammam qaamni hordofee galmeessu ragaan haalli isaan irra jiran manni hidhaan isaan keessatti argaman qaamni hordofee tokko lamaan galmeesse miidiyaadhaanis ga'u jiraachuu dhabuudhaan wal qabatee nama haganatu hidhame nama haganatu mana hidhaa haganaa keessa jira manneen hidhaa akkanaa keessatti rakkataa jiru haalli isaan keessa jiran kana fakkaataa jettee dubbachuudhaaf illee wantooti si rakkisan hedduun ni jiru haa ta'uti odeeffannoodhuma darbee qaama garaagaraa irraa miidiyaa qaqqabuun dhaabbata dubartootaa addooyyee shamarran Oromoo addooyyee kan magaalaa Finfinneetti argamu keessaa miseensonni 11 hidhamu quba qabnaa gama namoota siyaasaatiin wal qabatee immoo barreessaaf qondaalli siyaasaa adda bilisummaa Oromoo laanaan kan akka yaazoo qabbabaa fa'aa namoonni hidhaman jiraachuu quba qabnaa darbee godinaalee Wallaggaa afran irraa namoonni dhufanii Finfinnee fi naannoo magaalaa naannoo Finfinnee jiran keessa jiraatanii sababa bakka dhalootaa fi sababa iddoo dhalootaa fi ID isaan qabatanii jiraniitiin qabamanii akkanumaan isin shaneedhaan hidhata qabduu jedhamanii hidhaatti guuramaa jiru. Egaa lakkoofsi isaanii hagana jechuun si dhibusi lakkoofsi dhalattoonni Oromoo hedduun sababa labsii yeroo muddamaa kanaan to'atamanii torban tokko lama kana keessatti dararaan isaan argan hammaataa ta'uudha odeeffannoon qabu kan mul'isu. Dhimmi dhalattoota Tigraayis waan wal fakkaatu kan isaanii immoo akkaan iyyuu hammaataa ta'ee akka jirudha. Koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa mataan isaallee kanumti mootummaan hundeessallee kan inni baase mee gara sanatti haa jennu Abrahaam. Gabaasa koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa baaseen Finfinnee fi magaalaa Dirree Dawaatti supervisionii gaggeesseeni namoota kumaatamaan hidhamanii akka jiran ragaadhaan mirkaneessuu yaalee jira haga odeeffannoo qabu koomishiniin kuni dahoo labsii yeroo muddamaa jedhuun qajeelfamooti mirga namoomaa karaa sarbamaniin dhalli namaa magaalaa Finfinnee Dirree Dawaa Finfinnee dhala kutaalee biyyattii garaagaraatti kumaatamaan jumlaadhaan bakka tokkotti hidhamaa akka jiran koomishiniin kun eeree jira. Keessumaa qajeeltoo mirga namoomaa namoota yakka malee loogii malee karaa madaalawaa hin taaneen hidhuu jedhu sarbee akka jiru walumaa galatti tarkaanfiin amma mootummaa fudhataa jiru kana kaasee jira. Keessumaan onkoleessa 23 kaasee labsiin kun yeroo labsamee kaasee jechuudha. Finfinnee bakkeewwan maatiin heerumsa isaa kennetti imaluudhaan namoota dubbisuu yaalee jira koomishinii mirga namoomaa. Haa ta'uutii poolisii fi manneen hidhaa Finfinnee keessaa fi Dirree Dawaa keessa jiran heeyyama qaama olaanaarraa argattan malee manneen hidhaa akkasumas buufataalee poolisii sakatta'uu hin dandeessan laaluu hin dandeessan kan jedhu karaa keessumaa aboo mirga qaba koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa bakkeewwan akkasii deemee supervise gochuudhaaf aangoon kennameefii jira karaa heera biyyattii ilaaluuni kutaa magaalaa tokkitti qofa Qirqoos kifla katamaa kan jedhamu keessatti qofa namooti 714 kanneen keessa 124 kan ta'an dubartooti hidhamanii akka jiran Dirree Dawaa bakkee inni ilaale qofatti namooti 300 hidhamanii akka jiran sun gabaasa torban tokko dura gabaasa yeroo gabaabaati kuniyyuu Noovembar 17 gabaasa ba'eedha. Kanayyuu heerumsa maatiirra arganneeni malee kutaalee biyyattii magaalaa Finfinnee qofa keessatti kifla katamaa hundumarra odoo deemnee ilaalle namooti kuma hedduudhaan in thousands hidhamanii akka jiran raaguun ni danda'ama jedheera. Keessumaa amma komiin hidhaa jumlaa kana wajjii wal qabatee ka'aa jiru hidhaan kun sabaa fi eenyummaa irratti xiyyeeffatee ka jedhu in ka'aa. Kana ilaalchisee koomishinaroota jechuun itti gaafatamtoota manneen sirreessaa fi buufataalee poolisii gaafannee turree jedhee kaasaa qondaalli nu dubbisnee jedha koomishiniin kuni hidhaan kun saba yookiin eenyummaa irratti xiyyeeffate jedha komiin jedhu hin ka'a jennaan yaa'u labsiin shoorkeessummaadha saba irratti waan xiyyeeffateef homaa gochuu hin dandeenyu ka jedhu deebii akkasii kennanii jedha. Waan si sukkanneessu maanguddooti umuriin isaanii 60 hanga 80 ta'an ka dhibee sammuu qaban haawwan ulfaa even kan mana yaalaatti hordoffii mana yaalaa qaban faan jumlaan hidhamanii buufataalee poolisii itti dhiyoo jiran irratti yoo buufataaleen poolisii guutan immoo
bakkeewwan giddugala dargaggootaa waxaatosh maakalaat ka jedhaman haala dhiphaa ta'een jechuun namootaaf haala hin mijanneen manneen fincaanii kan hin qabne qilleensa gahaa bakkee hin qabnetti bifa kanaan namni daramaa akka jiru Koomishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaadhaa kaasee jira jechuudha. Gabaasa Koomishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaa kana addunyaan kireeditii kennitee fi irra dubbatti. Nulleen instituushinii mootummaan Itoophiyaan qabee bobbaas keessa instituushinii tokkochi nu har'a xiqqaattullee warra fudhan instituushinii kana. Koomishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaa kana kun ilaalchuu mata kiyyaati ilaalchuu dhuunfa kiyyaati agamedee kaasa dhuga Itoophiyaa keessa jirtu keessa parsantii 25 yoo iman dhuga Itoophiyaa keessa jirtu 25 nun parsantumaan 25 caal dhibbi keessa Itoophiyaa keessa waan mootummaan Abiy Ahmad ka koomishinii kan hoggan tolchaa jiru kiliirli sitti agarsiifti jechuudha. Photoshop dhiyoo tana argaa ture Facebook gubbaatti shane jedhanii ijoollee wigi koomishin kana baase ijoollee photo wigi itti dhani wigi le tolchuun beetu wigi le tolchuun beetu yoo sobdi biltsiginnaan ijoollee wigi akka mataan maran akka gartee quncee mataan maranii shane qabnee dhan uummata duratti gadbaanii sobuuf yaala. Koomishiniin Mirga Namoomaa waan ateettu kana ji'oota dura Shashamannee fi naannoo Adaabbaa Arsii kana keessatti waan feekii akkasii akka dalagu supervisionii manneen hidhaa Oromiyaa keessa irratti raawwateerra waa'ee wigii kana baase. Waa wigii kan dubbatee jira jechuudha. Kanaafuu wannan jedhee fi Koomishinii Mirga Namoomaa waliin dubbachuu jiru kun yak Abiy Ahmad sirni isa biltsiginnaan gareen duuriyyee gareen shiftaa gareen maafiyaan biltsiginnaa jedhan Itoophiyaa keessa hojjechuu jirtu parsantaa 100 keessa 25 cala reflect godha. Dhuguminni jira kana dubbisa. Ibsinni baasuni dubbisa yakki Itoophiyaa keessatti ammoo agamii isanii dhiisaa jechuudha. Kaan ammoo lakkoofsa namoota dhumanii lakkoofsa namoota hidhamanii lakkoofsa namoota jeefamanii lakkoofsa namoota maal ta'e yoo kaase yoo deebu tallee dogongoruu danda'a garuu prediction mata kiyyaa keen uummata Tigraayin caala waggaa 80 kadhumat uummata Oromooti jechuudha. Kayidaan kadhumat kayjeefam haqa irra buqqay uummata Oromooti jechuudha. Uummata Tigraayin they are competent. Qawwee qabatee inamane maal jedha Abiy Ahmad ajaja waraan Tigraay Jeneraal ጻድቃን ቢሮ fi yaame beeseen bitachuuf itti dhufi. Birra gana sii kenna akkan sii tolchaa na waliin hojjedhi ennaan ጻድቃani. Tigraay beeseen bituun dandeettuu jedhe. Oromoo keessa ammoo beeloftoota shifta hin baatan rabbi beeka hin baatan. Shifta tan walitti qabanii shifta tana beesse kennanii Oromoo guutuu gurgurattee jechuudha. Gurgurattee ilmaan Oromoo tuma turan. Namni dubbatin jiru eenyu dubbatin jiru yoo ati iyyatu bee tollaan si birmata. Tigraay loltoo ofirra dhoortee iyyatti addunyaan baatee dhugasii himtee jechuudha. Oromoo wal gurguratee inti matire. Amma waan si gaddisiisu tokkotu na bira jira beektaa kanuma wal qabatee amma dhalattoonni Tigraay bifa kanaan adamfamaa Finfinnee keessa. Ragaa isaanii tokko lamaanidha beektaa kan isaan qabatan. Odeeffannoon dhimma hidhamtoota Tigraay kan na bira jiru akka mul'isutti guyyoota erga labsii yeroo muddamaa kun hojiirra oolee as dhalattoonni Tigraay 32,900 ta'an manneen hidhaa dhaabbilee garaagaraa Finfinnee keessatti argamanitti hidhamaniiti kan isaan jiru. Isaan kun warra maqaadhaan beekaman iddoon isaanitti hidhamanii jiran namoota ifatti adda bahee jiru. Iddoowwan namoonni kunniin itti hidhamanii jiran keessaa odeeffannoon bira jiru mana hidhaa Abbaa Saamu'eel lakkoofsa 1 kan jedhamutti nama 5,800 hidhamee jira. Samiit dhaabbata takla biraanan baay'ee construction jedhamu keessatti nama 2,100 hidhamee jira. Qirqoos manufacturing bakka jedhamutti nama 1,500 hidhamee jira. Gootaraa China Store bakka jedhamutti nama 2,000 hidhamee jira. Waajjiraalee poolisii magaalichaa keessatti nama 12,000 hidhamee jira. Ida'amaan jechuudha. Naannoo Abinnet Takla Haymaanot Neighborhood Building bakka jedhamutti nama 300. Mana barumsaa sadarkaa jalqabaa Addis jedhamu keessatti nama 800. Galaan Store bakka jedhamutti nama 1,650. Eekkaa Waradaa Center bakka jedhamutti nama 850. Qaallitti Store bakka jedhamutti nama 650. Akkasumas naannoo gara magaalaa Teeppiitti kan fudhataman namoonni 6,300 jiru jedha. Walii galaan isaan kuni maqaan isaanii adda bahee bakki isaan jiran kan adda bahee jiru nama 32,900 magaalaa Finfinnee qofa keessatti jechuudha. Walii galaan immoo dhalattoonni Tigraay erga labsii yeroo muddamaa kun labsame as kan hidhamanii jiran nama 72,000 caaluu jedhanii bifa kanaan galmeessanii kaa'atanii jiru. Kan Oromoo eenyudha kan galmeessee jiru mana hidhaasa kamitti nama meeqatu hidhamee jira nama meeqatu qabamee jira nama meeqatu ajjeefamee wanni jedhu waan si qaanfachiisu hedduutu jira beekte isaan sana caalaa immoo carraa kan qabu silaa dhalataa Oromoodha amma waan kana dabuma irratti raawwatamellee galmeessee kaa'achuudhaaf jechuudha. Gara labsii ibsa Koomishinii Mirga Namoomaa kanaatti yoo ceene
hidhaan kun hidhaa eenyummaa giddu gala godhatee jiru ta'uusaa wantoota ittiin mirkaneeffate keessaa koomishiniin kun ifaan ifatti gabaasa isaa kana keessatti kan inni kaase keessaa namoonni eeruudhumaan kun Tigree dhadhamanii qabamanii mana hidhaa erga seenaniin booda Tigree ta'uu dhabuun isaanii mirkanaa'ee yookaan an Tigree miti an akkasi jedhanii himatanii gaddi lakkifaman ijaan argee mirkaneeffadheera kun hidhaa eenyummaa giddu gala godhate ta'uu kan mul'isudha jechuudhaan koomishiniin kun gabaasa isaa keessatti sirriidha. By the way manneen hidhaa keessatti warri hidhaman baay'een isaanii koomishiniin kun akka dubbisetti maaliif akka hidhaman itti himan maaliif akka hidhaman waan tokko nutti himamee hin jiru jechuudha. Mana murtiitti dhiyaachuu waan san dhiisi maaliif akka hidhaman hin beekan poolisiin maaliif ugguree akka concentration campii akka ateetti amma istoorii manneen barnootaa dhaabbilee garaagaraa akkanuma look kun naazii tu'oo akkas godhe malee nama 72,000 saba tokko keessaa jechuun magaala tokko jechuudha. Magaalaa guddoo aanaa tokko isayyuu magaala sochiin daldalaa keessa jiru magaalaa jiraattoti baay'ee keessa jiran magaala tokko waan ta'uu danda'udha. Eenyummaa keenya fidhamnee jedhummoo koomishiniin mirga namummaa Itoophiyaa gaafa gaafatu maaliif akka isinii badan beektu hoo jedhamanii gaafatamanii eenyummaa yookaan Oromoo waan taaneef yookaan Tigree waan taaneef fidhamnee jedhan. Kanaaf tokko labsiin kuni dawoo labsii kanaatiin namooti eenyummaa isaanii irratti xiyyeeffatamanii hidhamanii jiru kan jedhu. Wanni kuni ethnic profiling jedhama addunyaan. Ethnic profiling jechuun namoota eenyummaadhaan adda baasuu eenyummaa sabummaatiin jechuudha. Kun immoo garamitti geessa yoonii wajjin haasaa turre stuudiyoon seeniin dura kuni gara genocide yookiin duguuggaa sanyii namoota jalqaba adda baasta eenyummaa isaaniitiin egaa genocide sadarkaawwan 10 qaba armaan dura kaafnee turre stuudiyoo kanatti tokko ethnic profiling gara gooliin isaa yookiin galmisaa warra kana genocide yookiin duguuggaa sanyii irratti raawwachuudha. Kanaaf tireetii guddaan sabi Oromoo fi sabi Tigree jala jiru waan salphaa miti jechuudha. Qoyaa waa tokko callaa warqan gaafadha. Ethnic profile uummata gosaan adda baafne inni dheedhanii miti. Oromiyaa fi Itoophiyaa guutuurra mootummaan Abiyyi Ahmad konfidensi qabaatu nu laaluu jiraati. Nu laalti jala dhokatte kaadiree nu daawwatti yoo nu laaluu jiraatan warroota manidhaa kee jiran nu lakkoofsiisa. Manidhaan kee turu keessatti waan ajaa'iba santima manidhaan kee turu keessa gaafas nam 400 gibbisuun tidhame namni 390 Oromoo ture. Gaafas 400 tidhame 390 gaafa caalu hundeessaa du'e nam hidhuu kan jalqabani. Am crack down on ethnic group. Isam Abiyyi Ahmad kootiin godhina na biratti. Abiyyi Ahmad yookaan sirni isaan godhina. Am laal waan ajaa'iba santima miidiyaaleen warran gabaasan ammallee walaaluu jira. Laggasee tulluu maal jedhama maanta miidiyaatti ma waraan TPLF waliin jalqan torbaan lama keessatti obbaasuuf jirra. Ashabbarii warra waliin cufiidhaa guruu jiran website torbaan lama kan hunjetti bitta bar 2020 jalqaba bitta waggaa tokkoof jilam jirra my friend warri isa wala dhuuni jirtan sun bitta hunnoo asi dasa jiru warri ildunuunfate kijib kana Itoophiyaa keessa waa tokko sitti mabee talaal yeroo tokko ufin soban kunin sadarkaa mootummaatti erguun qabnu mootummaa Abiyyi Ahmad jalsarree dubbachuu qabnaa miti shiftaanii maafiyaan yookaan duuriyyeen sisaamtu yooma kan dhufte sisaamtaatti qawwee qabattee dhufte maal si goote daa'ima kan yookaan niitii tan hang goote akkan si dur qabdi jechuudha. Because yoo ispoortii irratti laallatteen dhayin daa'ima kan yookaan niitii tan ejjeessu dandeenya. Warra wanni siin qabdee dhaa guurtu finfinnee yemmafamte muddamtee amma uummata miskiin kan of dur qabde yoo isaan dhuftanii finfinnee marsaa warra kan findaa itti sosodaachisoo. Tanatti san baasa no intaatu jibbaadha yoo gara taanu. Egaa gochi kun ammas tuufeedhuma jiraachuu kan hin dhaabbanne ta'uummoo haalonni mul'isan ni jiru amma kaleessuma wanti argaa ture tokko ni jira labsii yeroo muddamaa hordofee kireessitoonni nama mana kireessaniif tokkoffaa waraqaa eenyummaasaa lammata baay'ina maatiisaa sadaffaa bakka inni irraa dhufe afur eenyummaasaa sabummaasaa maal kana hundumaa ragaa guutuu hatattamaan akka waajjira poolisii naannoo keessa jirutti beeksistanidha. Kun maal ethnic profiling hin jennu sanadha. Nama eenyummaa isaatiin adda footee gara tarkaanfiitti ce'uu jechuudha. Kun genocideedhaaf gocha duguuggaa sanyiitiif bu'uuradha ethnic profilingin. Kanarraati kan inni eegalu. Egaa namoota bifa kanaan qabanii concentration campii akkasitti walitti qabaate kan isaan jiranii koomishinichi haalli kun baay'ee yaaddessaadha jechuudha. Wanti inni kaasanii jira seera kabachiiftota jedhamanii warra seera kabachiiftuullee jechuun nama rakkisa jara kanaani ergaan inni dabarsanii jira jara kanaaf inni jalqabaan dhimma namoota eeruu qofaan qabanii kan ragaan irratti hin argamne hatattamaan dhimmi isaanii ilaalamee namoonni kunniin gadi lakkifamuu qabu
hojii isaaniitti deebi'uu qabu jiruuf jireenya isaaniitti deebi'uu qabu jechuudhaan gaafatee jira. As keessa maanguddoonni jiru, haadholiin hoosisan ni jiru, namoonni dhibee garaagaraa qaban ni jiru akka koomishinichi eerutti jechuudha. Isaan kun hatattamaan dhimmi isaanii ilaalamee eeruu qofaan eenyummaa isaanii qofaan warri hidhaman kun akka gadi lakkifamanii jechuudhaan kan gaafatanii jira. Inni lammaffaa hidhaan raawwatamu kamuu qajeeltowwan mirga namoomaa kan hordofe ta'uu qaba. Qajeeltowwan mirga namoomaa bifa sarbeen hidhaan kan raawwatamaa jiru. Wanni kun hatattamaan dhaabbachuu qaba. Namoonni shakkiidhaan yookaan yakka dalaguun isaanii shakkamee to'ataman illee yoo jiraate bifa qajeeltowwan mirga namoomaa eegeen haa ta'u jechuudha wanti inni gaafatanii jira. Inni kan biraan hordoffii fi to'annoo hidhamtootaa ilaalchise. Amma koomishiniin kun qaama seerri hayyamu fide yeroo labsii muddamaattis haa ta'u yeroo hojii idilee hojjetamutti yookaan seera idilee bulamuttis haa ta'u koomishiniin kun seenee dhimma hidhamtoota kanneen ilaaluu, qorachuu, to'achuu, hordofuu fi mirga qaba, mirga guutuu heerri kenneef jechuudha. Kun kabajamaa hin jiru, kun naafa kabajamuu jechuudha. Wanti inni kaasanii jira. Inni kan biraan qabiinsa hidhamtootaatiin wal qabatees gaaffii dhiheessee jira. Koomishiniin kun waan si ajaa'ibu nama 241 faa taate kutaa dhiphoo keessatti hidhamtee Qiirqoositti wanta argerraa kaasee wanta inni eerensiif kaasa. Mana fincaanii tokkittiitu jira, boolla tokkittiitu jira kan namni 241 itti fayyadamu. Manneen hidhaa biroo keessa manni fincaanii illee hin jiru. Qulqullinni isaanii dhibee koronaadhaaf haala saaxiluun namni qalbiinsaa darbellee namni dhibamaan inni kan biraan illee bifa kanaanidha walitti ukkaanfamee kan inni jiru. Qabiinsi hidhamtoota kanneenii haa fooyya'uu haa sirratuu jechuudhaan gaaffii inni kaasanii jira. Koomishinii olaanaan mirga namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniis wanti inni jedhani jira. Sanarraas waa jedhaati gara dhimmoota birootti ceena. Yaaddoo wal fakkaataa koomishinii mirga namoomaa ka United Nation dhaabbata mootummoota gamtoomaniis kaasee jira. Ka biraa immoo dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti barreessaa olaanaan UN Antonio Guterres keessumaa hojjettooti UN basically hojjettooti kunneen gari caalaan isaaniillee dhalatoota Tigraay gara 80 ta'an armaan dura shufeerota 72 san dabalatee mootummaa Itoophiyaatiin hidhamanii jiranii hojjettooti kunneen haggi yoona mana murtiitti dhiyaanne. Kanaaf UN mootummaan Itoophiyaa hojjettoota kanneen saffisaan akka lakkisu gaafatanii jiranii. Aangawoonni Itoophiyaa garuu namoonni to'annoo jala oolfamaa kan jiraniif eenyummaa isaanii bu'uura godhachuudhaan jedhanii deddeebi'anii haalaati kan jiranii waraanni Itoophiyaa keessatti nagaa akka hin fidnellee dhaabbati mootummoota gamtoomanii akkuma yeroo biraa irra deddeebiin waamicha gochaati jira. Ajandaa kana gabaabsinee osoo keessa baane gaarii sa'aatillee deema. Ayyee gabaabsinee dabru dhaabbati mootummoota gamtoomanii Antonio Guterres hojjettooti isaa hidhaman cuftii agammaatti sababa hidhamaniif illee hin beennu itti amanuu dhaballee laf kaa'ee jira. Hojjettooti teen bilisa haqaan hojjetti warri tan gannuu dhiisa. Yoo waan himattaniin qabaatan himadhaa mani murtii walaba ta'e man murtii yura shakkii qabaachuu isaanii man murtii Itoophiyaa amanuu warra argeefu amanuu sitti ulfaata jechuun itti murteessu. Daanyooti jirtu ciccimoo ta'uu dandeetti beektota ta'uu dandeetti. Maali mana utubaan badi wanni danda'e ijaaruu danda'a waan hin jirree fi dhiibba guddoo kee jira. Hidhamtooti tunin gosaan fo'atamtee keessumatti Oromoo fi Tigreen hidhamuusi dhaabbata mootummoota gamtoomanii qofa don ta'ini mootummaan Noorweellee if ba'ee jira jechuudha. Dhuga jirta addunyaan teettee walti muu jirte. Abiy Ahmad adoo silama beeke ani na ajaa'ibdi wanni abaarsa akka maktaatiin beek malee mootummaa waggaa 3 dur hidhaan aad malee hidhaan cubbuu jedhee nam gadhiise nam baas hardhammoo agayyoo ta'e. Jechuun kufaatuun bakka abiktoon is the end of this regime. Ele waan fudhadhuu fi guddoo nu yaachisu malee gara bilinkanitti dabru. Gara dhimma itti aanutti ceenaa gara bilinkanitti ce'uudhaan dura dhimma araaraa wal qabatee dabballoonni OPDO wanna isaanii gidduu kana qabatanii ba'antu ni jira. Waan si ajaa'ibu egaa hidhamtoota siyaasaatiifis sagalee ta'uu jalqabaniiru. Yoo dhugaa irratti kan hundaa'e ta'eef waan gaariidha waan jajjabeeffamudha jennaa garuu wanni OPDO'n gootu ta'u hundumti isaayyuu itti fakkeessaadhaaf ta'u jarri kun dhugaadhaaf wanti isheen gootu tokko kan hin jiraanne ta'u hawaasni keenya hubataa deemuu danda'utu irra jiraata jedhee tayyaadha. Waggoota 3 waggoota 4 darbaniif dhalataa Oromoo gandaan footee gandaan faffacaaftee ebelu akkasi jettee isa tokkotti waan siqxe fakkaattee isa tokkotti ni rukutaa. Uummata Oromoo gidduutti tokkummaa ture facaastee caccabsitee facaastee ajjeestee ficcisiistee kaatee OPDO'n waa'ee araaraa waa'ee tokkummaa Oromoo waa'ee walta'iinsa Oromoo waa'ee wal dhaga'uu Oromoo waa'ee wal qabatanii laga ce'uu waa'ee waliin tarkaanfachuu maal kana odeessuu jalqabanii jiru aangawoonni OPDO tokko mee namni koomishinii poolisii federaalaa irraa Prime Media kan jedhamu meeshaan hololaa
sirna aangoorra jiru kan inni dubbise sanarratti waa'ee Oromoo laalchisuudhaan viidiyoo wanna isaan amma dubbachuu jalqaban viidiyoo ibsiti tokko Piraamidiyaan kun qabeen dhageenyee walitti adeemee achumarraa argita. Nuuf Oromootaaf araarri nu barbaachisa jedheen amana. Akka nama tokkotti. Sabni akka keenyatti miidhame sirnoota darbaniin baay'ee itti miidhame rakkoorraa baay'ee rakkoo keessatti kufne kan akka keenyatti miidhamee hin jiru. Rakkoo sanarraa barannee silaa nagaa walii buusuu bakka qabnutti waliin hojjechuun bakka danda'amutti sababa adda addaan garaa walitti dhiphannee ishii kana jala naamuraa garaa walitti dhiphannee waan irraa wal ga'uu hin qabne wal geenyee jirra. Kun dhugaa lafa jira waan ta'eef nuuf waraanni hin ta'u, nuuf walajjeesuun hin ta'u. Nuti walajjeesuun rakkoon Oromoo furamu takka illee hin jiru. Yoo ilmaan abbaa malee hambifne malee, yoo gadadoo Oromootti dabarsine malee, yoo waan fedhiin diinna keenya hawwu Oromoo qoqqooduu kan barbaadu hawwu yoo galmaan geessifneen alatti waan ilmaan Oromoodhaaf bu'aa buusu tokko illee hin jiru. Kanaaf namni uummata kanaaf qabsaa jedhee yaadu waan kana sirriitti xiinxaluu danda'u qaba jechuudha. Oromoo ajjeesee Oromoof furmaannanii fidu maali kan jedhu jechuudha. Kanaaf silaa rakkoo durii irraa barachuu danda'u qabna turre garaa bal'annee waliin haasofnee rakkoo keenya furachuu danda'u qabna turre sababa fedheefuu haa ta'u abbaa fedheefuu haa ta'u waan ajandaan araaraa ka'eef kana kaasa nu gidduutti araarri yoo bu'e biyya kanaafis araara buusa nagaa buusa nuti yoo tokko taane nuti yoo waliif araara buufne yoo waliin dubbanne biyya kanas ceesisuun hin danda'ama jedheen amanaan. Kanaafi isa kanarratti namni yaada araaraa qabaatee hunduu dhaabbatee of ilaalee gara nagaatti hin finne yoo jedhe namni hunduu ga'ee isaa yoo ba'e humna walii ta'uun hin danda'ama jechuudha. Namni kun Mul'isaa Abdiisaa jedhanii Komishinara Ittaanaa Komishinii Poolisii Federaalaati. Oromoo gidduutti araaraa barbaachisaa. Oromoon walajjeesuun hin maluu fi Oromoon walitti araaramuu qabaa, walitti fayyuu qabaa. Yoo akkas taane malee laga ce'uu hin dandeenyu ka jedhu wayii waamicha gochaa jira jechuudha. Kaampii bilchiginaa keessaa namni kuni. Akka Oromootti humni Oromoo gara tokko akka hiriiru warra amma mana hidhaa jiru kanaafi Oromoota wareegaman caalaa namni qabsoo tana keessa gadi kaffalee hin jiru. Tana jala murree walitti muu baay'ee barbaachisaadha. Ka biraa immoo ammatti Oromoo wal lola hin jiru. Oromoo wal lola hin jiru. Diinummaan guddaan sirna kanaafi Oromoo gidduudha. Namni keenya warri kun ijibbaata baay'ee ijibbaata wasiin jedhu waggoota 3 darbaniif Oromoo lagaan hiruudhaaf yaalii guguddaa godhan. Oromoo amantaan hiruudhaaf yaalii guguddaa godhan. Oromoo istaatasii sooshaal istaatasii garaagaraatiin hiruudhaan carraaqii guguddaa godhan. Faayinaalii Oromoo hiranii qabsoosaa jaamsanii impaayera Itoophiyaa Meelik impaayera Abjuu Meelik namichi qabu deebisanii ijaaruun akka hin danda'amne waan hubataniif Abjuu gara dhumaati. Fiizikalii yeroon isaa baay'ee dhiyee jira sa'aatiin isaa adeemee. Warra kana miti amma Oromoon akka araaramu akka walitti fayyu akka tokko ta'u kan barsiisu baay'ee. Amilee akkasii qaban. Abrahaam hawwata tokko gaafadha. Bara Haile Sillaasee jakkeetti keeyatan tokko jira kooti wayi armirra wanni qaba arbanyadhan istaayilii sun. Ubbaar sun keeyyattoon Finfinnee kee deemte durii yemmuu disi qabatti. Geejjedhan durii immoo istaayilii. Wannam warra kun odeessu dubbii agas dabartee fudhadhan akkasii kaalkuleet godhe. Maal ta'eeta biizinasii keessatti demandii fi risoorsii wal madaalu didee biyyiti nyaatamte. Itoophiyaan gaafam nyaatamte gaaf waraani bilisummaa Oromoo alagalee waraan bilisummaa Oromoo alaala yaamanii jalqabirra waraan bilisummaa Oromoo yookaan abaa'oo ganan dubbiin Itoophiyaa baddee jechuudha. Abiyyi Ahmad gaaf jalqab dhufe filosoofiin isa maddammari wal taraaramuu qabnaanuun jedhe. Beetta maddammari jechuun yookaan wal tidaamu jechuun idaamu irbuusu malee idaamu ta'uu hin danda'a fakkeenyaaf. Abrahaam ati loon dhibboo qabaat ati loon shayyoo qabaat loon kan kee irbuusan malee wal tidaamu hin dandeenye jechuudha. Bikoos ani dhibbi qabaati 5 qabda nu ammoo Oromoo maal jenni mormine beetta. Uummata miiliyoon 60 taane miiliyoon 5 illee miiliyoon 4 illee miiliyoon 1 illee walitti daamnaa inni fudhan. Dursini ammoo dhifamne jechuudha. Inni geettaa miti. Abiyyi kan maaliif tolchee onaan jette
gaaf jalqab garan godhu fa biyyi lammaan faallee waan turaniif yookaan lammaallee callachuu danda'u meentaalitii Oromoo gaafasi angoo tana guddoo gaggabe angoo tana argachuuf guddoo gaggabe so umnitiin gaafasiin qabee dhufeen Oromoo waan taateefi karoora Oromoo qabatee dhufe Nobel Prize argatee jechuudha. Nobel argatee naani addunyaarraa ilmi namaa kana caalu hin jiru meentaalitiin jetteetu dhufte jennaani agreement social contract Oromoo waliin qabtaan execute dhahe Oromoo cufayyuu bakka qotan dhiibee karoora dhibinaaf xanya waliin midhaafachuu eegalee jechuudha. Bakka sunti dubbiin baddi. Bakka sunti dubbiin baddi. Maaliif baddi seeta? Waraanni bilisummaa Oromoo gaafasii araar godhuuf hangaree araara kee nuun cufti walumaan ture. Yoon ingidaa lixa bobbaatee ani kibba Oromiyaa Jawaarfaa waliin ture waan jira cufin beennaacho. Opdio waraan bilisummaa Oromoo waliin araar fudhachuu diddee ijoollee tan torbaan tokko tumnee galchin jette dubbii achi balleessa Oromoo guutuun achuma. Oromoo fixu jalqabde obbaasu jalqabde achuma dubbii waltan maattee jechuudha. Opdio har'aa eentan mamamane saati har'aa meetan si gaafadhan finde infinde saati har'aa eent opdio amaneettiin opdio waliin taa'ee marii taa'uun aan jette an akka malee natti ulfaatti jechuudha. Koomishinarichi kaneen maqaan isaa koomishinaan jettanii gaafi lam calla gaafadha. Jalqaba irratti sabi biccuun Oromoon sabi biccuu akkamis sabi biccuu waltima hamaan hunjettan sabi biccuu sun gad 27 opdio teessan bulchan turre gaafa si biccuu man jedhina this is my question ado daramnille Oromoon ado daramnille man jedhina lammeessa si gaafadha gara walti jabaachuu hin qabnu jedhan waggaa sadeen dabre koomishina waggaa sadeen dabre ilmaan Oromoo viidiyoo waraaba ejjeesa haq Oromoo dabsaa Oromoo shan shiftettanii hojjeesan baane har gara walti jabaachuu dhimna kanaafu maal jedhan seetan jecha kanaaf fixa mammaas kanaan nam tokko dhuufuun dhiirummaa lam dhuufuun harrummaa jedhan gufu ganam si dhooft yoo siin galgal si dhooft atin jaamaa waan taateefi opdiyoon keedhaa wanni kun eksi gatiin qabdu yoo Oromoon itti amantallan itti naman akka dhuunfaa. Majarri kun warma har'a ashaboodhaan jedhe katteeti kan isheen baate kana dubbattu beekte waan si gaddisiisu waggaa 3 darbaniif dabi dhala namaa irratti ta'uudhaaf hin malle kan uummata Oromoo irratti hin taane hin jiru. Warri kun warra addabaabayitti baasee nama rashanaa ture. Warri kun warra hidhaadhaa baasee ajjeesee bineensa nyaachisaa ture. Waggaa 3 darban kana keessatti uummanni Oromoo gidiraanni arge eenyuyyuu hin argine biyya sana keessatti. Tarii waraana Tigraay kanaan wal qabatee dhalattoonni Tigraay wannoota suukanneessoo sanaan wal fakkaatan arganiiru ta'uu danda'a arganiirus immoo. Har'a gadi ba'anii afaan guutanii waa'ee tokkummaa Oromoo waa'ee garaa bal'ina Oromoo garaa walitti bal'achuu akka inni qabu. Wal simachuu wal ta'ee wal dhaga'ee tokko ta'ee fuulduratti tarkaanfachuu akka qabu garaansaa walitti araaramuu akka qabu kana afaan guutanii dubbatu waggaa 3 dura yeroo uummanni Oromoo yeroo hayyuun Oromoo yeroo beekaan Oromoo lakki adeemsi kun isin hin baasu lakki orma jala goggofuun isin hin baasu karra keessan cufadhaatii mari'adhaa adeemsa kana sirreessaa waan Oromoo gargar diiguun hojjetinaa jedhanii gaafa haasaa turan afaan baatee jarrumti har'a akka kanatti dubbattu kun Oromiyaa bitfars ብዙም አይጨንቀኝም ኦሮሚያ yoo diigamtayyuu homaa tokko wanta na dhiphisuu hin qabu jedhee warra afaan guutee haasaa turedha har'a warri jaakeetii jijjiirratee as ba'ee waa'ee tokkummaa Oromoo waa'ee araara Oromoo waa'ee wal ta'uu Oromoo bifa kanaan haasaa jiru uummanni Oromoo diina isaa adda baasee ni beeka diinni waggaa 3 darban uummanni Oromoo argee immoo diinni hin jiru biyya sana keessatti uummatni Oromoo diina kana olii qaba jedhee yaadani jara kanaaf afaan fajjaa'uun hin barbaachisu tarii borimmoo waan biraatiinis gadi ba'uun ni jiraata waan ta'eef jechuudha mee gara dhimmoota birootti dhimma birootti kadabarruuti Ministri Hajala Amerika da yeroo jalqabaatiif gara Afrikaa dhufanii jiranii Anthony Blinken daawwannaa biyyoota Afrikaa 3 jechuunis Keenyaa, Naayijeeriyaa fi Seenegaalitti qabu. Kun daawwannaa jalqabaa kan gara Keeniyaatti godhanidha. Uhuru Kenyatta pirezidantii Keeniyaa dabalatee qondaalota Keeniyaa wajjin wal arganii jiranii dubbii keenya irratti IGAD Secretariat Warqina Gabayyoo Dr. Warqina Gabayyoo wajjinis wal arganii jiranii dhimmi guddaan gara baha Afrikaa isaan fide waa'ee kiraayisisii Itoophiyaa fi Sudaan unkurama biyyoota lamaan kana keessa jirudha akka quba qabnutti keessuma waraanni Itoophiyaadha baha Afrikaa Itoophiyaa irra darbee baha Afrikaatiif tireetii yookiin yaaddoo guddaa ta'uu akka danda'u Mr. Blinken dubbatanii jiranii waraanni Itoophiyaa immoo babal'achaa akka jiru kaasanii jiranii dhaabbileen Ameerikaa akkuma irra deddeebiin isinitti himaa jirru lammiileen isaanii imbasii dabalatee dhaabbileen Ameerikaa Itoophiyaa keessa jiran lammiileen isaanii atattamaan Itoophiyaa keessaa akka ba'an waamicha gochaa jiru. Waraanni Itoophiyaa babal'achuusaa hordofee qaamonni mootummaa giddu galeessaatiin wal lolan gara Finfinneetti akka hin dhiibne mariin
dafee akka jalqabamu dhiibbaa gochaa jiranii irra caalatti amma baha Afrikaa kana keessa akka argaa jirru naannoo kana tasgabbeessuun gahee Keeniyaa ta'ee akka jirutti understand goona. Maaliif amma biyyoota dimokiraasiidhaan baay'ee jabina qaban ka michuu Ameerikaa ciccimoo ta'ani warri jaarsi kun kan daawwataa jiru. Senegal, Nigeria jetta, Kenya jechuudha. Biyyoonni kunneen more stable akkanumallee Ameerikaan allahi. Ayyee Horn of Africa keessa boosiin Itoophiyaa turte. Itoophiyaan marcumme lichoon irra fudhatamte jirti jechuudha. Itoophiyaan marcumme lichuu dhiisii lammiilee ofii keessa hin bulinaa laf bookar waraanaa jedhanii keessa baqachuu jiranii feelariin kun bara wayyaanalli dhiibba mirga namoomaa dhaqqan malee biyyi tagan hin salphani. Sun ammoo warri kee jiraatan raga ba'uu dandeettanii guddoo irra hin dhibamnuun dabarra. Antonio Blinken as dhufu isaatiin wal qabate dhufu isaallee dura Abiy Ahmed waraana akkana gaaf jalqaba waraana paartii ta'ee jalqabe. Waraani diqqoo dhufennaani Amaar itti galchanii Amaar nyaachisan. Sadeessoo irratti Itoophiyaa waarii godhan. Itoophiyaan illee nyaatamnaan amma Afrikaa gochuu jiran. Afrikaan koloonifanteen beektu waraan westerniif Afrikaa godhuuf yaalaa jechuudha. I don't know. Ani sammuu akkana ta'an barataani dhugumaan ajaa'ib yeroo tokko tokko. Kanaafuu Antonio Blinken eenyu Uhuru Kenyatta gochinni tolchuuf jiru gocha Antonio Blinken yookaan Ameerikaan itti ergite jechuudha. Eentu Ameerikaan wal dhabuuf Abiy Ahmed seef godhuu fedhe Abiy seef godhuu fedhe eentu isaati amma Ameerikaan wal dhabee biddar kaa jechuudha. Ameerikaan wal dhabu jechuuni jinni wal dhabuu wayyaa jedhamee tan armaan duraa dubbadde jinni wal dhabu jinni yoo wal dhabdu jinni maqaa rabbiitti yaamtu yookaan maqaa Yesuus Kiristoos yaamtu iyyitee gasidhiifti. Ameerikaan si qabdennaan gasidhiisuun hin jirtu jechuun miilsi irra cirti. Lafa raban dhatte miil irra cirte beessa dhawwatte alaa ganzabchuuf irra fudhatte Afrikaatti inni keedde deemu qallee irra fixuu jirti jechuudha. Anthony Blinken marii isaanii kanaan jechuun marii qondaalota Keeniyaa jechuun pirezidentii Keeniyaas ministeera haajaa alaa biyyattiis akkasumas qaamolee garaagaraa waliin taasisaniin booda ibsa gaazexeessitootaaf yookaan ibsa miidiyaaleetiif kennanii wanti isaan eeranii jira dhimma Itoophiyaadhaan wal qabate dhimmi Itoophiyaa rakkoon Itoophiyaa waraanni Itoophiyaa hatattamaan dhaabbatee gara mariitti ce'amuu qaba mariidhaan furamuu qaba rakkoon Itoophiyaa waraanni furmaata waara fiduudhaaf hin danda'u Itoophiyaadhaaf jechuudhaan ammas irra deebi'anii wanti isaan kaasan ni jira kanaan wal qabatee immoo tarkaanfileen gurguddoon lamaan tokko fudhatamuu akka isaan qaban wanti isaanii gaafatan ni jira Anthony Blinken jechuudha tarkaanfiin inni jalqabaa dhimma hidhamtoota siyaasaa Oromooti hidhamtoota siyaasaa biyyattii kan Oromoo qofa addatti baasanii kan isaan kaasanii hidhamtoonni siyaasaa biyyattii hiikamanii qaama marii kana ta'uu akka qaban qaama furmaata rakkoo Itoophiyaa ta'uu akka isaanii qaban hubachiisanii jiru. Inni lammataan immoo olaa yookaan waraanni bilisummaa Oromoo fi humnoonni Tigraay imala gara Finfinneetti taasisan dhaabuu qabu dhaabanii gara mariitti deemamuu qabaa jechuudha wanti isaanii kaasanii inni jira. Egaa mariin jedhamu kun marii akkamiiti bifa akkamii qabachuu qabaa wanti jedhamu mariin kun marii bulchiinsa Abiy Ahmed yookaan yakkamtoota sirna Abiy Ahmed jala jiranii aangoorra tursuudhaaf tattaaffii taasifamuu hin qabu. Mariin biyya sana furmaata ta'a jedhamee amanama taanaan marii qaamni yakkamaan kun gaaffii tokko malee seeratti dhihaate bakka buutonni sabaaf sablammoota biyyattii qaamni dhimmi biyyattii nagalcha jedhu qaamni dhimma biyyattiidhaaf dhugaadhaan egeree biyyattiidhaaf na yaaddaa jedhu wal ta'ee egeree biyyattii irratti kan irratti mari'atu kan furmaanni waaraa biyyattii sana keessatti akka dhufu araarri dhugaan yoo wajjiniin jiraachuu ta'es wajjiniin jiraachuu irratti itti walii galamuudhaaf yoo gargar deemuu ta'es gargar deemuudhaaf haala mijeessuudhaaf kan irratti ifatti mari'atamu ta'uu qabaadha malee marii bulchiinsa Abiy Ahmed yookaan yakkamtoota sirna biltsiginnaa aangoorra tursuudhaaf taasifamu sanaan furmaanni Itoophiyaadhaaf dhufu tokkollee akka hin jirre beekamuu danda'u ture. In fuudhee Abrahaam Yesra fuudhee wanni jenne wanni gabaabduu nam ta'u jira Ameerikaa wanni siin Keeniyaa dhuftee fi probably Abiy Ahmed Keeniyaa waan wal quba qabu biyyoolaa waan taateef riskii yoo Itoophiyaan diigamte Keeniyaa miidhuu dandeettu mari'achiisanii jechuudha. Kanaafuu Ameerikaan daayirektii Uhuru Kenyatta argattee jechuudha. Namicha Antonio Blinken as dhufuun duratti Uhuruun dhaqee Finfinnee ba'e waan wal maratan sun irra hin baane hin dubbanne jechuudha. Keenyaan maal barbaada? Amma xiinxaltooti siyaasa gaafa Afrikaa kun himuu jiran Keenyaan wanni siin barbaadu waraanii dhaabatee Abiy Ahmediif Dabratsiyoon nagaa wal fuudhu. Tigraay keessatti naannoo biyyattii keessatti uummata beelaan dhumuu jiru gargaarsi namooma gadhiifamuu fi dhumirratti ammoo marii waliigalteen teettee mootummaan ce'umsaa ijaaramu jechuudha. Mootummaan ce'umsaa ammoo Oromoo malee ijaaramaa addunyaalleen hin yaaddu. Addunyaalleen hin yaaddu jechuudha. Nu akkasitti hubachuu qabna 100% mariin Oromoon keessa hin jiru gatii hin qabdu jechuudha. Bakka bu'aan Oromoo ammoo OPDO akka ta'uu hin dandeenye
jal sararre dubbachuu qabna Abiraamir buusif. Viidiyoon qaama rakkoo taatee akkamitti mootummaa tiraanzishinii taanu keessatti hirmaatti suni waan ajandaa ta'uu qabu miti. Gara biraatiin naareetiiviin mootummaadha har'a odeessa baheen Dr. Lagasa Tulluu waraana kana yeroo xiqqoo keessatti goolabnaa loltoota garee shoorkeessitoota kanneen garee caalaa isaanii barbadeessinee jirra. Kanaaf waraan dhiyootti obbaa kan jedhu. Takka feetaa kolfaan sijjeessa warri kuni kan biraa immoo gama Keeniyaatiin Keeniyaan yaaddoo guddaa qabdi. Yaaddoo guddaa qabdi. Boordarii iyyuu yaayyuu cuftee torbaanota muraasa dura daangaa Itoophiyaa wajjin qabdu cuftee jirti. Garuu tarii warri hireen waraanni kun karaa nagayaatiin dhaabbachuu negoosheeshiniin akka jiru itti amannaa akka jedhu kabiliin kan illee kaasee jira. Ministirittiin dhimma alaa kan Keeniyaallee dhimma kana kaaftee jirti. Warri Itoophiyaadha. Rakkoo isaanii karaa isaanii furachuu hin danda'u jennee abdannaa akka jedhu. Abdii akkasii akka qaban kaasanii jiranii wamaraafuu waraanni keessumaa gara kaabaatiin eessa akka ga'e gabaabsee kaasuu barbaada. Dubbii keenya irratti sa'aatii kanatti amma naannoon Amaaraa torbaanota dura guutumatti mootummaan naannichaa hojii dhaabee siviil sarvisiin naannichaa hojuma waraanaatti jira. Kuni labsiidha. Amma naannoon Amaaraa godinaalee afur harkaa qabaate. Dr. Lagasa Tulluu waraana dhiyootti xumurra jedhu wajjin walitti fidiiti ilaali. Naannoleen amma godinaaleen amma naannoon Amaaraa bulchu Gojjam lamaan Hawwii zoon Bahar Daar Zuuriyaa kan jedhu godinni tokko hin jiran se'a Gondar haga ta'e irraa kan hafe guutumatti naannoo Amaaraa kan bulchaa jiru humnoota Tigraay fi gara kibba Walloo fi godina addaa saba Oromootti immoo waraana bilisummaa Oromooti. Kaartaa kana laaluu dandeessan amma waraanni yeroo odeessa kana isinitti himaa jirrutti naannoo Shawaroobitti jira. Waraanni walooka waraana bilisummaa Oromoo fi TDF Shawaroobitti magaalaa tana marsee akka jiru. Magaalli tuni waayidoo miilaan kiiloomeetira 220 jechuun Finfinnee guyyaa 3 haga 5tti galuu dandeessa. Miilaan. Kanaafu waraana kaaba Maqaleen immoo kiiloomeetira 600 niirlii Maqalee fi Shawaroobitti gidduu gara kiiloomeetira 600tu jira. Waraana haga kana dhiibee dhufe. Ka humna biyya lafaa jedhamu hundumasaa waraana Eertiraa, waraana Somaaliyaa, teknoolojii United Arab Emirates, waraana lafoo makaanaayizidii jeetti diroonii fayyadamtee humnoota naannolee liyyuu fi poolisii milishaa faanoo fayyadamtee ji'ootaaf loltee kaatee waraana isii harkaa dhume stiil waraana kan moona jettee yoo yaaddu akkamitti yaaddeeti. Kayyiboor kana waan tokko wal fakkeessi siman maaka anguyyoo waariyoo mootummaa biyya Ammar sodaadhee adoon taane ka biyya bahe Oromoo waliin ijjees jedheeti yoo jedhee kiyyibi yookaan biyya Ammar sodaadha adoon taane nam ijjeessu dhabuu biyya bahe waan jedhee agama amansiisa ta'a. Kiyyibi agas hin caalu yoo ni toopik ittaanuun fin dhaabbo. Tole gagaaffin waraana dhaabuudhaan gara mariitti ceewantoonni Bilinkan faa kun akka hiree isaanii akka isaan yaadan akka hin taane waan beekaniif waraanaan itti fufu waan filatan natti fakkaatan. Laggasaa Tulluu faa kun waraanaan itti fufnaa torban lama keessatti obbaasnaa jechuudhaan wanti isaanii dhaadataa jiran kun akkanumaan lafaa ka'ee waan dhufe natti hin fakkaatu har'a ibsi ba'e kun jechuudha. Sababni isaas Antoonii Bilinkan faa Uruun faa wanti isaan addanaa gochaa jiran ni jira. Wanti isaan irratti mari'ataa jiran ejjennoo isaanii wanti isaan ibsaa jiran ni jira. Inni tokkoffaan hidhamtoota siyaasaatiif rikogniishinii kennaniiru yeroo jalqabaatiif Ameerikaan dhimma hidhamtoota siyaasaa irratti kan isheen dubbatte hidhamtoonni siyaasa bahu qabu kan isheen jette kun recognitionii guddaadha. Furmaanni rakkoo biyya sanaa achi jiraachuu mul'isaa jechuudha. Inni lammataan olaa mataa isaatiif illee waraana bilisummaa Oromootiif illee recognitionii guddaadha jedhee yaadan gam tokkoon. Sababni isaas waraanni bilisummaa Oromoo sochii mala gara Finfinneetti taasisaa jiru hin dhaabu taanaan rakkoon biyya sanaa mariidhaan taa'amee furamuu akka hin dandeenye qaamni kun tole jedhee amanee gara mariitti akka dhufuuf wanni isaan gaafatan jira Antoonii Bilinkan faa. Qaama kanaafis bakka guddaa kennitee xiyyeeffannoo guddaa kennitee jiraachuu ishee gam tokkoon ni mul'isaa jechuudha. Amma imala isaanii sana akka yaaddootti kan ilaalaa jirtu ta'ullee jechuudha. Kana keessatti mariin itti aanu amma waraanni bilisummaa Oromoo fi humnoonni Tigraay biltsiginnaa waliin taa'anii akka isaan biyya bulchuu hin dandeenye beekamaadha. Biltsiginnaan aangoo sana irratti akka isheen itti dhufuu hin dandeenye yakka waggoota 3-4 darbaniif raawwatte hundumaaf tokko lamaan gatii kaffaluudhaaf akka jirtu waan beektuuf gara mariitti seenuu hin barbaaddu biltsiginnaan. Waraanaan hiree ishee murteeffattee gara gaamma
shawaroo bit gaanii shanoo gaafa isaan gaan baqattee ba'uu dandeessi amma jarra. Baqattee baatee inni umni dabalannee deebinaa fayyada. Waggaa lama. Umni Tigraay fa'aa immoo gama isaaniitiin Dabratsiyoon fa'aa gadda Dooktar Dabratsiyoon fa'aa akka jechaa turanitti nuyi sa'aatii dhumaatti illee teenyee mari'achuudhaaf qophiidha jedhan. Mariin kun akka isaanii hin baasu beekuu jechuudha. Akka qaamni kun egar borsa irratti dhiyaachuun isaa hin hafne sirriitti waan jala muranii beekaniif jechuudha. Isaan kana hin simannaa jedhan hojjennoon gama waraana bilisummaa Oromootiin jiru agas mara ammatti wanti nuti beeknu jiraachuudha baatus dhimma marii. Hireen bilchiginnaa gara lachittuu hallayyaadha. Armaan dura sitti mee jira. Mariidhaan isoo dhufte warri kun yakkamtoota. Marii mootummaa ce'umsaa hoogganuudhaan kufanii jiran bara. Abii mootummaa ce'umsaa hoogganaa ture. Mootummaa ce'umsaa hoogganuu akka hin dandeenye yaa mirkanaa'e. Inumaayyuu biyyattii gara civil wariitti seense warri kun. Mootummaa tiraanzishinii keessatti hirmaachuu hin danda'an. Tootali Itoophiyaa diiguuf dhufan malee jechuudha. Qaamni isaan wajjin gattaa'ee mari'atus hin jiru. Waraanaanis injifachuu hin danda'an. Maaliif akkas jedha? Amma waraana by the way waggaa tokko caaleera waraanni hin nuffama. Namni waraana hin nuffa. Uummata Itoophiyaayyuu amma nuffee jira waa'ee waraanaa dhaga'u. Lammeessoo immoo waraanni kun amma bubbulee waraanni abii caccabaa deema. Basically loltooti kaampii yookiin baaraak maal jedhanii wannoo keessaa ba'anii moona waraanaa keessaa ba'anii gaafa uummatatti makamanii lolli jiru irra caalaa humni mootummaa disarm ta'aa deema. Uummati immoo hidhataa deema. Sigalee hireen uummata biyya sanaayyuu akka qawwee ta'e baramma jechuun namni hunduu hidhachuu jalqabe. Uummati hidhachaa waraanni immoo hidhannoo hiikkachaa deema. Amma bubbulu waraanni abii dhumaa deema. Amma bubbulu immoo uummati hidhachaa deema. Kanaaf hireen lammeessoo waraanni kun abiyyitti mo'atu tokkumaan jiru. Kabiraa kaardiin ishee dhumaa awaajii labsii yeroo muddamaa jedhan ishee dhumaati ishee dhumaa. Kana caalaa wanni isaan gochuu danda'an hin jiru. Iseellee namuun bittu toopikii dhumaatiin keessa baana. Iseellee gatiin qabdu toopikii keenya dhumaatiin. Toopikiin keenya inni dhumaan yeroo ammaa gaa waraanni bilisummaa Oromoo fi humnoonni Tigraay Finfinneetti dhiyaataa jiraachuudhaan wal qabatee keessumaa balaliiwwan xiyyaaraa gara biyya sanaatti taasifanii fi biyya sanarraa taasifaman kan daandii yookaan buufata xiyyaaraa idil addunyaa booleedhaan wal qabatan irratti kan fuulleffatudha. Ameerikaan akeekkachiisni isheen baastee jira. Buufanni xiyyaaraa boolee balaa jira. Xiyyaaronni gara sanatti malanii fi achirraa ka'an rakkoo isaan mudachuu danda'a jechuudhaan akeekkachiisni isheen dabarsitanii jira. Kanarraa yaada tokko kennaati. Ayyeen fitana. Yaa ibsa kan namni kenne bulchiisa aviation United States federaalaatti kenne gabaas kan qabate gadiin bahe Associated Press miidiyaa Ameerikaati Itoophiyaatti dhiyeenaan hayroo hedduu miidiyaan kun jaalmarroolee namni dubbisiisa qondaaltota Tigraay illee wal qaba. Akka warri jedhutti gareen TPLF magalee dhiyaachaa waan dhufteef gareen tun ammoo meeshaalee gugurdoo Finfinnee dhiyaachaa waan dhufteef meeshaalee gugurdoo xuyyoor lafir dhaabattee qilleensi irratti kiiloomeetira 8 yookaan maayilii 25 irratti aleeluu waan humni qabduuf akkuma gareen tun jiddu galeessatti dhiyaachaa dhufteen carraan Itoophiyaa keessatti xuyyoorotiin rakkoo keessa seenaniif waan jiruuf xuyyoorri idil addunyaa kaboolee rakkoo jajjabdu keessa jira. Kanaafuu dafaa keessa baqadhaa loltu uummati keenna uummati Ameerikaa keessumatti armaan dura leebne jirra. Akkumata Kaabul kaanona nu dubban kan akkas akka hin taane Ameerikaan akeekkachiiftee jirti. Jajjabdu Abrahaam Irbuusin fidna. Wanni kun propaganda miti basically warri Ameerikaa ragaa qabanirraa kaasee meeshaalee amma gabaasa kana keessatti kaa'an anti aircraft rocket propelled grenade anti tank weapon low caliber anti craft artillery man portable air defense system kan hundumaa warri lola kaaba keessatti hirmaataa jiran kun harkaa qabu jedha. Kana hordofee humnooti mootummaa giddu galeessaatti wal lolaa jiran TPLF fi waraanni bilisummaa Oromoo haga Finfinneetti dhiyaataa deeman the busiest airport Afrikaa irraa. Akka malee airport yookiin buufata xiyyaaraa akka malee jaatanaaw buufata xiyyaaraa boolee balaa jala jira ka jedhu akeekkachiisa kennanii jiranii kuni daandii qilleensa Itoophiyaatiifis oduu gaarii miti. Daandii biyyattii akka waliigalaatti Itoophiyaafis oduu gaarii miti. Gabaasni kun waluma qabsiisee dhimma Itoophiyaaf dhimma daandii xiyyaaraa Itoophiyaa kana wal fakkeesseeti kan inni kaase. Itoophiyaa waggoota muraasaan dura guddina diinagdeedhaan baay'ee faarfamtee turteedha. Daandiin xiyyaaraa Itoophiyaa kunis immoo mallattoo biyyattii mallattoo guddina biyyattii ta'ee Afrikaan ittiin koortu. Kan Afrikaan ittiin koortu. Aga yeroo dhihootti arguma
koronaadhaas illee guddina galmeessuudhaanidha kan inni beekamu daandiin xiyyaaraa kuni. Egaa haalli kun mudachuun daandii xiyyaaraa kanaafis kufaatii guddaadha. Daandiin xiyyaaraa kunis biyyatti hordofee kufaa jiraachuudha kan inni mul'isaa jiru. Hundaafuu daandiin xiyyaaraa Itoophiyaa balaa jala jiraachuu Booleen International Airport yookaan buufanni xiyyaaraa sun balaa jala jiraachuu kanaan wal qabatee of eeggannoon taasifamuu akka qabu lammiileen biyyattiidha ba'uu akka qaban irra deddeebiidha waamicha dhiyeessaa jiru. Ameerikaan fa'aa har'a dhimmoota hedduu irratti kan mari'anne sa'aatiillee darbaa waan fudhannee natti fakkaata. Odeessaalee keenya har'aaf asuma irratti gabaabsine dhimmoota irratti mari'anne gaggabaabsine yaadachiisne haa xumurru. Dhimmoota irra mari'anne keessaa hidhaa wal qabatee dhaabbatee mirga namoomaa Itoophiyaa Koomishinii dhaabbatee mirga namoomaa Itoophiyaa akkasumas dhaabbata biyyoota gamtoomaniitti hidhamtooti Oromootiif keessumatti uummati Tigraay baay'inaan hidhama jira. Gocha kun yaachisee jira. Lammeessoo irratti ammoo araaraan wal qabatee dhimma araaraatiin wal qabatee gareen biltsiginnaa ammaan tan lubbuun dhuftennaan Oromoo gara laaffifachuuf kijibuu jirti. Uummata Oromoo kanaan akka hin sobamne abdii qabna. Fuul miidiyaa hawaasaa miidiyaalee gargararrallee hayyooti Oromoo beektooti Oromoo aktiivistooti Oromoo gochi isaanii kana qoosuu jiranii Abrahaam Erbuusiin finna. Daawwannaa ministirii Dantaalaa Yuunaayitid Isteet gara Keeniyaatti godhanii fi biyyoota Afrikaa akka Seenegaalii fi Naayijeeriyaatti godhan keessumaa daawwannaa isaanii ilaalchisee dhimma onkurama siyaasa Itoophiyaa fi Suudaan irratti marii jabduu akka godhanii fi waa'ee waraana Itoophiyaadhaa United States akka yaaddoftu dubbachuu isaanii kaafnee jirra. Dhumarratti immoo gabaasa har'a Associated Press baaseen humnooti mootummaa giddugaleessaa lolan gara Finfinneetti akka dhiyaachaa deeman daandiin qilleensaa jechuun buufata xiyyaaraa Boolee kan Finfinnee jiru balaa guddaa jala akka jiru akeekkachiisanii jiran karaa mootummaa United States jechuudha. Dhimmoota gaggabaabsinee kaasne keessaa immoo inni amma kan xiyyeeffannoo uummata Oromoo biyya keessaas biyya alaas argachuu qabaa birmannaan jabaan taasifamuufii qabaa jennee kan kaasne dhimma hongee Baaleetti mudatee jiruuti. Gama kan biraatiin odeeffannoowwan gaggabaaboon kanneen akka labsiin yeroo muddamaa yookaan qajeelfamoota labsii yeroo muddamaa naannoo Oromiyaatti labsame ilaalchisuudhaan ba'an keessaa uggurrii konkolaataa fi namaa kan galgala sa'aatii 2 haga barii sa'aatii 11 walakkaatti kaa'amee ture ka'uusaas wanti kaasne ni jira. Dhimmoonni biroon kanaan wal qabatee kaasaa turres ni jira. Egaa waan waliin taataniif galatoomaas ni jenna daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork qophii keenya Odeessaalee sanbata dhufuutiin walitti deebina. Agasittuu nagaadhaan nuuf tura.